Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa haleellaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu magaalaa Gamsaa fi naannoo isheetti raawwatame hidhattoota naannoo Amaaraa Buree irraa dhufanii fi achuma aanaa Amuruu ganda Haroo jedhamtu irratti wal gugmeessaniin qindoominaan kan raawwatame ta'uu mirkaneesse. Tarkaanfiin humnoota mootummaa yeroo dheeraaf bakkicha buufatanii turan kaasuuf dursa fudhatamee fi gochi garee maqaa waraana bilisummaa Oromootiin naannicha keessa socho'uun raawwatame haleellaa kanaaf karaa banuu kan eeru ibsi komishinichaa haleellaa kanaan lubbuun namoota nagaa 60 caalanii darbuu mirkaneesseera. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa naannicha ammas sodaa nageenyaa jabaa jala jiraachuu hime. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa haleellaa magaalaa Gamsaa fi naannoo isheetti garee shororkeessaa faannoo fi finxaaleeyyii Amaaraatiin raawwatame kana ilaalchisuun torban tokkoon booda ibsa kan baase wayita ta'u dhimmicha irratti calleensa filachuunsaa walabummaa komishinichaa gaafii keessa kan galchee fi qeeqa jabaaf kan saaxile ture. Waraanni bilisummaa Oromoo gareen isa fakkaatee uummata irraa hidhannoo hiikee haleellaaf akka saaxilamu godhe garee mootummaan ijaarratee bobbaase ta'uu himee jira. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 23 hanga hagayya 25 bara 2014 gidduutti haleellaa humnoota hidhatanii raawwatameen jiraattonni hedduun ajjeefamuu, hedduun madaa'uu fi uummanni 20 caalu buqqa'uun gara magaalaa Oborraatti baqachuuf dirqamuu eeree itti dabaluunis gochichi dhimma haalaa yaaddeessaa ta'uu hime. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa haleellaa kana hordofuun jiraattotaa fi qaamolee mootummaa dubbisuun bu'uuruma kanaan humni nageenyaa mootummaa bakkicha buufatee ture bakkicha kaafamuu hordofee lammiilee nagaa irratti haleellaan raawwatamu mirkaneessuusaa ibse. Hagayya 23 bara 2014 aanaa Amuruu gandaa Gamsaatti hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo sochii magaalaa guddoo aanichaa kan taate Oborraa qabachuuf taasisaa turaniin dhalattoota saba Amaaraa 3 ajjeesuu kan eeru ibsichi. Hagayya 24 fi hagayya 25 bara 2014 ammoo hidhattoonni naannoo Amaaraa aanaa Bureetii dhufanii fi aanaa Amuruu ganda Haroo jedhamturraa walitti dhufan bifa qindaa'een magaalaa Gamsaa fi gandoota aanaa Amuruu jala jiran hedduu keessatti dhalattoota Oromoo addatti foo'uun haleellaa irratti raawwachuu mirkaneesseera. Gareen hidhattoota ka'umsa dubbii kanaa ta'eera jechuun komishinichi waraana bilisummaa Oromoo jedhee ibse kun caasaa waraana bilisummaa Oromoo jala kan hin jirree fi garee milishaa mootummaa waraana bilisummaa Oromoo fakkeessee ijaaruun bobbaasu ta'uu ABO'n ibsa dhimma kana ilaalchisuun baaseen ifoomsuun ni yaadatama. Haleellaa guyyoota lamaan eeramanitti magaalaa Gamsaa fi gandoota aanaa Amuruu garaagaraa keessatti dhalattoota Oromoo irratti raawwatameen namoonni 60 ol ajjeefamuu kan eeru ibsi komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa. Namoonni 70 ol madaa'uu horii fi qabeenya hawaasichaa saamamuu mirkaneesseera. Gandoota haleellaan kun itti raawwatame keessa kan ammallee yaaddoo nageenyaa jala jiran jiraachuu fi sababa haleellaa kanaan uummanni 20 caalu buqqee magaalaa Oborraatti haala rakkisaa keessatti kan argamu ta'uu ibse. Jiraattonni miidiyaa sagalee hubootiif akka ibsanitti miidhaan haleellaa kanaan wal qabatee mudate kan komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibse kanaan oliiti jedhan. Komishinichi waa'ee haleellaa gaaga'ama namoomaa guddaa hordofsiise kana irratti ibsa kan baase torban tokkoon booda wayita ta'uu callisni dhimmichaa wal qabatee mul'ise walabummaa komishinichaa gaafii keessa kan buusee fi qeeqa jabaa kan hordofsiise ture. Dhimmicha keessumaa haleellaa ji'ootaan dura aanaa Gimbii ganda Tolee jedhamtutti dhalattoota Amaaraa irratti raawwatameera jedhamee ilaalchisuun saffisa komishinichi ibsa ittiin baasee fi haala taatee Toleetti mudate jedhamee ittiin ibse kan ammaa kanaan wal bira qabuun hedduun walabummaa komishinichaa irratti gaafii kaasaniiru. Haleellaa kanaan muddamni uumame hanga yoonaattuu hin tasgabboofne kan jiru komishinichi gama isaatiin aanaalee godinichaa biroo Jaardagaa Jaartee Kiraamuu fi Abee Dongoroottis haleellaawwan wal fakkaatan mudachuu akka malan sodaan jiraachuu jiraattota hubeeffachuun ibseera. Komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa iddoowwan haleellaan itti raawwatametti humni nageenyaa mootummaa hatattamaan akka bobbaafamuu fi nagaa fi tasgabbii mirkaneessuun jiraattota gara jireenya tasgabbii qabutti akka deebisan qorannoon barbaachisu taasifamee gaafatamni akka jiraatuuf gaafate. Daarektarri olaanaan komishinichaa Dr. Daani'el Baqqalaa haleellaawwan lammiilee nagaa irratti raawwataman kan isa yaaddeesse ta'uu ibsuun yeroo kamittiyyuu humnoonni nageenyaa iddoowwan yaaddoo nageenyaa qabanii gara biraatti yeroo dabarfaman nageenyi lammiilee balaarraa akka hin buuneef of eeggannoon taasifamuu qaba jedhe. Amman komishinichi abdii humnoota mootummaa akka furmaata rakkoo kanaatti dhiheessus jiraattonni haleellaa bifa qindaa'een raawwatame kanaan miidhaa jabaa keessummeessanii fi isaan sodaa nageenyaa jala jiran qaama mootummaa irraas amantaa dhabaniiru. Haleellaa kana keessatti qaamni mootummaa gama naannoo Amaaraatiin bobbaafame saba isaatii waliin haleellaa kana keessatti ifatti qooda fudhataa tureera kan jedhan jiraattonni kan gama naannoo Oromiyaatiin jiru ammoo haleellaa kanaaf nu saaxiluurraan kan hafe haleellaa kana nurraa qolachuuf yaaliin taasisee hin turre jedhan. Itti dabaluunis gochichi shira qaamuma mootummaatiin qindaa'ee akka ta'e amanna jedhan. Magaalaa Gamsaa humnoota
finxaalayyi Amaaraatiin haleellamuun lubbuu jiraattota ishee 60 olii sababa haleellaa kanaatiin dhabde. Haleellaa keessatti darbee raawwatame booda jiraattonni ganda gobbuu fi dargaggoonni Oromoo magaalattii ijaaramanii humna finxaalayyi magaalicha keessaa baasanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee garuu hanga guyyaa kaleessaatti sababa humni mootummaa magaalicha qaqqabuu dhabeef uummanni sodaa nageenyaa qabaachaa akka turan jiraattota wabeeffachuun gabaasaa turreetii jirra. Haleellichi raawwatamuu isaatiin lubbuun namoota nagaa 64 ol darbuun manneen jiraattota hedduu gubachuu fi baankileef dhaabbileen bu'uuraalee hawaasummaa hedduu akka gubataniif sababa ta'eetii jira. Kun hundi ta'ee garuu dilbata hanga sanbata duraatti humni mootummaa fi qaamolee nageenyaa kamuu bakkichatti utuu hin argamin turaniitii jiru. Kaleessa barii poolisiin humna addaa magaalicha qubatanii jiraachuun jiraattonni himaniitii jiru. Erga poolisiin humna addaa Oromiyaa Gamsaa qubatanii booda sodaa finxaalayyii gandoota naannoo Gamsaa jiran irraa xiqqoo furamneerra jechuun yaada jiraattonni nuuf kennanis guyyaa kaleessaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Haa ta'u malee garuu humnoonni mootummaa magaalicha qubatan faallaa hawwii keenyaa fi akkaataa nuti eegnerraan fagoo ta'anii argaman jedhu maddeeni. Poolisiin humna addaa Oromiyaa magaalicha qubatan maatii namoota namni jalaa ajjeefamee dabalatee dargaggoota ijaaramuun magaalattii finxaalayyii Amaararraa eegaa turan gara hidhaatti guuraa jiraachuu himatu. Kaleessa ganamarraa eegalee hanga ammaatti magaalattii keessatti namoonni hedduun hidhamuu kan ibsan maddeen namoota meeshaalee aadaa fi waraanaatiin humna finxaalayyii ofirraa lolaa turan hunda adda baasuun gara mana hidhaatti guuraa jiru jedhu. Kan ajjeefamne irratti maaliif ofirraa loltan jedhamuun hidhamuun keenya gaafii cimaa nutti uumeera kan jedhan maanguddoon ilmi isaanii jalaa hidhame tokko haleellaa wiixata darbe raawwatame sanaatiin obbolaa koo lama dhabeen gaddarra jira. Amma immoo itti dabaluun ilmi koo finxaalayyii Amaaraa irratti furrisaadhaan dhagaa guuraa turte jechuun na jalaa hidhan jedhu. Qaamoleen nageenyaa sodaa hawaasaa kan ta'e humni finxaalayyii Amaaraaf shororkeessitoota faannoon bakka beekamaa Riqatee jedhamuu fi gandoota baadiyyaa 16 keessa buufatanii otoo jiranii isaan irratti tarkaanfii fudhachuu dhiisanii dargaggoota humna finxaalayyii kana dura dhagaatiin ijaajjanii lolan hidhuun waan nama qaanessuudha jedhu. Jiraattonni magaalaa Gamsaa humnoota shororkeessitoota faannoon finxaalayyii Amaaraaf humna mootummaa dabalatee shiftoota maqaa qabsootiin uummata nagaa saaman gidduutti rakkachaa jiraachuu himaniitii jiru.